warri doogu kunoo maaliif beektan bakka tana. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota kan kakaalii guutuu addunyaatti argamtan marti keessanuu kam jirtu isin jecha har'a viidiyooniin qabadhee wanniin warraa waraabuu deemu tun warra ijoollee gaara mul'ata dabbal mootii gaara akkasumas viidiyoodhaa fi suuraadhaan bifa adda addaatiin akkasitti biyya teessaan isin agarsiisuuf barnoota xiyyaa isin agarsiisutti deema maaliif jennaan Google Map keessanirra galtan Google Map keessanirra yerooniif galtan Google Map irra galtanii yoo barbaadan itti barreeffattan yoo barbaadan itti barreeffachuu baattan homaa rakkoon hin jiru akkasitti ammammotu garuu isiniin agarsiisan nafaana tura garuu hedduu daataan kiyyalleen humnan qabu daataallee tanaa jabumaan qaba waa daataan kiyya hun hedduun adalaguutti hin jiru hedduun adalaguutti hin jiru warri wallahi an daataan kiyyallee jabaadha. Daataan kiyyalleen jabaadha garuu waan akkana ta'u jiruufillee hin beeku waan akkana na goggodhu jiruufillee hin beeku jechuudha obboleeyyan kiyya waan akkana na goggodhu jiruuf hin beeku amma bakkitti nuti jirru tuni bakka keellaadha keellaadha laalama keellaadha bakkitti tun keellaadha keellaadha bakkitti tun bakkitti tun keellaadha bakkitti tun keellaadha hatta bakka beekamtu tokkollee bifa suuraa bifa viidiyoo bifa adda addaatiin illee isin agarsiisuu danda'a hatta namallee nama isin beeytanu isin agarsiisuu danda'a nama beekamoo isin agarsiisuu danda'a homaa rakkoon hin jiru amma immoo maal isin agarsiisu amma immoo bifa viidiyootiin suuraa guutuu isin agarsiisa suuraa magaalaa isin agarsiisuuf kunoo tana magaalaani kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo tunilleen Gurawa magaalaadha magaalaa Gurawa gubbaa gakkaafamte suuraani kun immoo dabbaali hurreen amma isin argitan kun immoo hurreen tun hurree dabbaali amma immoo warra doogu amma bakkitti tuni mana footooti hatta bifa viidiyootiin illee kunoo laala hurree rooba keessa akkaataatti waraabamtee jirtu bifa viidiyootiin illee akkuma argaa jirtan kana amma mootu amma namni beeku beeka gaara gaarri hamaan kuni gaarri mukkeen hin qabne kan amma namni ni beeka so warri gaara mul'ata namni beeyne hin jiru bakka tana gaa warra doogu itti dhufnee jirra makiinaa eessarraa hortamee gaafa duraanii sani gisee guroo gayyaata makiinaa eessarraa hortamee mee makiinaa eessarraa hortan makiinaan kun keenyuuti hin beeytanii isin wallaahi billaahi akka ajaa'ibaati bifti argaa jirtan kun suuraa sobaa osoo hin taane suuraa dhugaatii hatta manni kun keenyuuti hatta masgiida kana namni hin beeyne hin jiru hatta masgiida kanaa namni hin beeyne hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya makiinaa akkatti laa horofa laaqqatee deemu amma karaan kunillee jijjiiramee jira nurraa alhamdulillah asumaanuu warri nan beeyne illee ani ijoollee dabbaal mootii gaaraati nabaraa warri nan beeyne illee akkasii so amma maal isin agarsiisu karri nuti gad yaanu karaa baadiyyaa keessamma mayna gara baadiyyaa keessa mayne waan takka gama baadiyyaa itti gad yaana jechuu gama baadiyyaa amma gaa bakkitti jabduuni na faana tura na wajjin tura sorry anuun beeku
anuun beeku karaa kana hunda qooyee amma eessa dhufne eessa jirra eessatti deemu jirra suuraa qaa isiniif qulqulleessu so shabakaatu hedduun qulqulleessine silaa irraa maree qulqulleessa lafa kaaya shabakaatu hedduun qulqulleessine waan ta'eef isin ammoo haanuma ta'uu laalaa ni beeytani magaalaa eenyuutiin magaalaa namni beeku ni beeka rakkoon qabu magaalaa eenyu akka taate ni beeytani karaan kunoo eessa akka deemu ni beeytani amma immoo eessatti aana karaan nuti aanu karaa doogutti aana maantana karaa doogu so doogu kana maal ta'e bannaati doogu kana nagarre doogu karam kute doogu karam kute doogu so dhiifama naa godhaa doogu dhufnee jirra doogu nuuf dhufee jira warri beeku koottaa na wajjin laalaa isinin jaa doogu magaalaa doogu dheyne jirra inshallah yeroo gabaabaa keessatti magaalaan tunillee guddachuuf tattaaffii irra jirti guddachaa jirti akkasii meemmaan tana doogu kana gizee dhufnee maal isin agarsiisu mana barnootaa isin agarsiisu mana barnootaa isin agarsiisa mana barnootaa amma mee mana hakimaati moo mana doogu kunoo akkuma argaa jirtan kana doogu dhufnee jirra doogu jirra amma immoo doogu jirra doogu keessa jirra doogu kuni baadiyyaadha so bakka tana namni hin beeyne hin jiru bakki tuni karaa mana barnootaa gubbaa kana akkasii kunoo doogu kana amma immoo bifa biraatiin karaa magaalaa keessaa deemnee isin agarsiisa hotta adda bal'isee isin agarsiisa mana barnootaa karaa mana haakimaa kunoo bakka tana namni hin beeyne hin jiru namni kireeffatee bakka tanatti suuqii gurgurataa dur jechuudha dur diyaaspooraa warri soojii irraa galee mana kana kireeffatee keessatti suuqii dalagachaa ture dukkaana itti banatee karaa akkanatti tarreerra jiru kanatti akkasitti itti waa gurgurachaa ture amma immoo kaniin amma akkatti isin agarsiisaa oolu kuni mana haakimaati kaniin isin agarsiisaa jiru kuni amma immoo karaan kuni akkasitti gaddeemee magaalaa keessa kutaa karaan kuni kun ammoo dirreen tuni dirree mana barnootaa ijoolleen kubbaa asitti taphatti jechuudha kubbaa manni mana barnootaa bakka namni itti baratu as ijoolleetu itti barataa mana barnootaati bakkitti tuni amma immoo karaa magaalaa achi ayaanume karaa magaalaa achi sinoofa hotta gadda barra magaalaa gara magaalaa gadda barra
gaddabarra 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 gaddabarree gaddabarree gaddabarra gaddabarra bakkiti tuni so bakka tana laalaa baadiyyaan gaara mul'ataa kan kana fakkaatu baadiyyaan gaara mul'ataa tana fakkaatti jechuudha. Warri hin beekne baadiyyaan gaara mul'ataa tana fakkaatti. Baadiyyaan gaara mul'ataa tana fakkaatti. So mana kana amma namni hin beekne hin jiru manni kuni mana eenyu akka ta'e warri beeku ni beekaa. So amma gara baadiyyaa gandaatitti achi dabarra. Karaan gaanii kutaa hin ejjuu karaan ni kutan ejjuu akkasii jechuudha obboleeyyan kiyya na wajjin daawwadhaa mee na wajjin hangadumaa na wajji daawwadhaa kun immoo gaarreen gaara mul'ataa xixiqqaa gaara mul'ataa jalatti argamu faadha garuu gaarri mul'ataa kunoo walumaa galatti meemma dabbaal isin agarsiifna dabbaalaa isin agarsiisu na wajjin tura dabbaaliin isin agarsiisa dabbaal dabbaal isin agarsiisa dabbaal so gaarri dabbaal kanuma harkaa jirtan kana gaarri dabbaal kanuma harkaa jirtan kana waan tokko waan inni isin garsiisin taniin irraanfadhee takkaatitu ture mana kana laalame hospitaala gaara mul'ataa waliigalaa isa kana namni hospitaala kana hin beekne hin jiru hospitaala kana akka gaara mul'ataatti waliif gala hospitaala kana osoo isin agarsiisin bahee ture keessaa asumaanuu hospitaalli kana bifa suuraatiin illee kunoo kan kana fakkaatu yoo barbaachisaa ta'e dubbisa kanallee kunoo dubbisa kasitti kunoo kana bootaa tananii beeytan jee yaada akkasumatti ammallee bootaan tunilleen bakka hospitaala dura so kanumatti ilaalaa na wajjin bakka tanaas kunilleen kunoo achi hospitaala mana himaati Baba sheekamiin baabaan eessaas ta'a yaaboo laa baabaa qofaa miti nama hedduudha gaara mul'ataa keessa ta'a kam laa gaara mul'ataa websaayitii gaara mul'ataa jala ta'a so amma bakkiti tunii hospitaala waliigalaati hospitaala waliigala gaara mul'ataa hospitaala waliif gala gaara mul'ataa kanaa jechuudha akkasii meemma maalaa isin agarsiisu so gaarri dabbaal kanuma gaarri mul'ataa kunoo kanuma gaarri mul'ataa kana jechuudha gaarri mul'ataa isa kanaa jechuudha gaara mul'ataa jettee yoo bakka feetetti sarchi goote kan dhufu dura gurawaatu dura dhufa hospitaal jeeti dhufa gaara mul'ataa hospitaal jeeti dhufa akkuma argaa jirtan kana gaara mul'ataa jettee yoo sarchi goote gaara mul'ataa hospitaal jeeti dhufa akkasii obboleeyyan kiyyaa wanni isin agarsiisaa dhufe kan hangammaa